Irrana puma kena rajira Irrana puma kena rajira Sichi malango da mankambira Sichi malango da mankambira Gati male tolana jalate Gati male tolana jalate Koda kokula kena vrabate Koda kokula kena vrabate Yooyyaa harka fuune akkam jirtu harri adoolessaa 29 bara 2015 dha. Torbanitti kan isiniif darbu qophii Yandoo Showdha. Qophiin kun TV Lattuu irratti kan isiniif darbu. Har'aa keessummoota kabajaa namoota nuyi baay'ee jaallannuu fi baay'ee kabajnu miidiyaa garaagaraa irratti faarfannaa isaanii namoota nuyi hordofaa jirru jechuudha. Erga waggaadhaa asii jechuudha. Faarfannaan isaanii baay'ee kan dhaga'ameef beekamu. Har'aa keessummaa Yandoo Show ta'anii dhufanii iddoo kana na biratti argamaniiru jechuudha. Mee maqaa isaanii fi iddoo irraa dhufanii himuudhaan waliin dubbii keenya haa jalqabnu hamma xumura sagantaa keenyatti obsaan nu hordofa. Tole mee maqaa kee dubbachuudhaan iddoo irraa dhufte dubbachuudhaan waliin dubbii keenya haa jalqabnu. Shigeetu galatoome carraa kana laattee miidiyaa kana irratti kan dubbadhuuf carraa naa kennuu keetiif isin galateeffadha. Durumaan iyyuu si barbaadaan ture waan tokko miidiyaa irratti argee waan tokko haasa'uudhaaf si barbaadaan ture. Miidiyaan kanaan dura naa bilbile tureera. Aluma tokko naa bilbilanii gidduutti addaan kutaan immoo dubbachuu barbaadeera waan na keessa jiru ibsuu dubbachuu saba kanaaf ibsuu barbaadeera. Carraa argadhee anis barbaadee naaf argamuu keetiif guddaan si galateeffadha. Atis galatoome. Maqaan koo Faarfataa Yosiif Bacarraan jedhama. Godina Wallagga Lixaa aanaa Alwassaabii ganda Jaarsoo Daamataatti dhaladhe. Achumatti guddadhe. Barumsa akaadaamii kutaa 1-8 achumatti baradhe. Naannoo Makootti baradhe. Haayiskuulii immoo aanaa Makoo irratti baradhe kutaa 9-10 jechuudha. Amma yeroo ammaa kana garuu carraa argadhee gara biyya kanaa dhufee bara 2010 carraa barumsaatiin gara biyya kanaa dhufee gara magaalaa Naqamtee dhufee biyya kana jiraachaa jira. Tole carraa yuunivarsiitii yookiin immoo barnoota Wallaggaa yuunivarsiitii irraa barataa turte jechuudha. Mee fiildii maaliin barataa turte? Maaliin eebbifamte? Yaa fiildii gaabeetta warri faarfattoonni kun gara sooshaal jaallanna. Yeroo sana carraa argadhee qabxii naa deebi'ee anis filadhee iddoo kana filadhee Naqamtee jechuudha. Fiildiis immoo fiildii filadhee argadhee fiildii FB filadhee sana achi jalaa paadaamii kan jedhamu Public Administration and Development Managementiin baradhe. Sana baradhee tan waggaa 3 wayii baradheen eebbifamee bahee achuma magaalaa kanatti gaa'ela dhaabbadhee biyya kanan jiraachuudha. Mee Yoseefi anis baay'ee miidiyaa irratti faarfannaa keessaniin isiniin beeka. Isin namoota ayyaanni Waaqayyoof dibatii Waaqayyoo irra jirudha. Mee akkamidha? Mee karoora maalii qabattee jirta? Gara fuula duraatti karoora maalii qabattee jirta amma meesti kanarraa nu dubbadhu. Yaa gara fuulduraatti amma danda'ee hojii Waaqayyoon hojjedha hojii furaan hojjedhee karoorseen jira. Akka dhuunfaatti akka foonitti immoo wanti si barbaachisu jira waan ta'eef yoon karaa mootummaa dhabe hojii dhuunfaa kootii waan danda'e hojjedhee jiraachuudhaaf karooran qaba. Akka faarfataa tokkootti faarfannaan maaloodha siif? Maalidha? Maal jettee ibsuu dandeessa faarfannaa? Faarfannaan ani kana jedhee ibsuun natti ulfaata. Faarfannaan naaf jireenya kooti bakka jiraachuun danda'u faarfannaa malee. Amma yoon deemellee haasaa sammuu kootiin haasaa faarfataa dudubbataa yoon ciisellee yoon ka'ellee danda'ee faarfannaa dhiisuu hin danda'u. Jaalli faarfannaa keessaan badu. Kanaaf gabaabaatti faarfannaan sii fi jireenya kooti bakka faarfannaan jireenya kooti. Waaqayyo guddaa si haa eebbisu. Amma yoo fudhannee ilaalle walaloota jajjaboodha kanatti fayyadamtu. Jechoota dachaallee walaloo qabanidha kanatti fayyadamtu. Nan dhaggeeffadha faarfannoota kee jechuudha. Mee isa kana akkamitti ilaalta? Faarfannoota kana itti yaaddee barreessita moo akkasumatti sii kenname mul'ataan sii kennameeti kanatti barreessitu moo walaloo kana walitti fiddeeti kanatti barreessitu? Akkasitti walaloo jajjabaa kana fayyadamte yeedaloo keellee nan ilaala. Yeedaloon keellee baay'ee kan namatti toluu fi miira nama harkisudha. Mee isa kana akkamittiin walaloo kaasaa fi yeedaloo isaa akkamitti barreessuu dandeessine? Gaaffii kanaayi? Siduwaa miti nama hedduu naa kaasa. Yeroo baay'ee na gaafatu naanii
karaa keessaas hawaasa keessattis akkamitti akkasitti sii dhufa naan jedhee na gaafatu. Dhugaasitu akkas jedhu akka naannoo kootiitti kitaaba manaa qabannii giraamarii dishiinarii garaagaraa manaa qabaa waan irraa dubbisuu qaba malee akkasittiin jechi namaan dhufu yeroo isaan waa'ee koo haasa'an jira yeroo isaan na gaafate qabdaa kitaaba na gaafate jira ani garuu dhugaasitti immoo fi maatiin koos beeku haati manaa koo kana bukkee kunis beekti kitaabi tokko mana koo hin jiru ergifadhee iyyuu hin qabu kitaaba mana keessa. Dubbisuu mitiiti? Dubbisuu mitiiti ergifadhee iyyuu kitaaba mana keessaa hin qabu kitaaba dubbisuun gaariidha garuu kennaa mana baaybiliin dubbisa gara wangeela dubbisuuti malee wangeelin harkaan bu'u wordota ati jettu jechoota ati jettu macaafa qulqulluu keessaan argadha. Akkaataan faarfannaa itti naa dhufu immoo faarfannaa walaloon naa dhufaa yeedaloon naa dhufaa walaloon dhaga'ee barreessee nan ka'a. Takka turee guyyaa tokko lama sadii booddee immoo yeedaloon naa dhufaa. Irraa jalaan naa dhufaa akkasitti yeroo naa dhufu jira. Haaluma takka immoo guutummaa guutuutti faarfannaa guutuu barreessuu ni danda'a. Tole Waaqayyo si haa eebbisu. Istiidiyoo waajjira moo mee maaliin dhufaa jirtu mee kanarraa haasa'uudhaaf wanti jiru jira istiidiyoo? Faarfannaan istiidiyoo jira. Istiidiyootti kennee istiidiyoo iddoo lama sadii faarfannaa kenneen qabaa. Tole ammayyuu? Egaa haalli sababa naan mijannee fi xiqqooma yeroo muraasa booddee waan ani ittiin gabba'uu qaba. Faarfannaa miidiyaa irratti ittiin beekamtan tokko qabdu dheerachuun halkanii kan jedhu sana jechuudha. Mee isa akkamitti barreessite akka dhaggeeffattoonni keenya akka dhaggeeffatanii fi irraa dubbadhu? Sirriidha. Faarfannaa dheerachuun halkanii jedhu miidiyaa irra jira namoonnis ilaalaa jiru ittiin fayyaa jiru. Faarfannaa sana barreessuun koo akka kana taa'aa wedhe yaanneen. Waan baay'ee irratti hundaa'een barreesse faarfannaa sana taateen irratti ta'ee fi taatee hawaasa koo keetti ta'e ilaaleeti kanan baase irratti hundaa'eeti kanan baase. Faarfannaan sun barreessuun koo 2004dha. 2004 barreesse garuu sammuu koo keessa wantoonni na jiranii daa'imummaa kootii kaasaniiti. Taateen irratti daa'imummaa kootii kaaseedha. Waan ani jigaa siin kaasiin dabarre yeroo tokko akkas ture. Akkuma faarfannaan sun ergaan isaa jedhu waanuma kee ture sitti magaa. Maatiin koo maatii erga qalleeyyiidha. Waan baay'ee jira gaa hunda isaan haasa'u waan muraasan irraa haasa'a. Gaaf tokko mana citaa umurii ijoollummaa koo keessatti mana citaa kee jirra turre. Osoo mana citaa keessa jirru gaaf tokko galgala kanuu na walii guddaan roobe. Gaafa kan kun roobeedhu ani saantisa namaafan saatisa. Naannomaan saatisa namaa saatiseetan gala garuu manaan bula. Bokkanum na walii roobee manni keenya citaadha. Hoolaan manni keenya xiqqoo waan taateefi hoolaan akkas bulti sireen keenya akkas jira. Abbaan koo siree guddaa ijaareetu jedhan ijoollee baay'eedha siin jedheera sila ijoollee nama torba siin jedheera. Siree guddaa ijaaree siree guddaa irra bulu turanii iddoo tokko bulla turre. Ani immoo xinnoo abshaalummaa qaba. Isaan keessaa waddeessa muramaa jira xaawla. Isa fudheetan immoo jala warra keenya irra keessa bulu ani immoo jala isaan bulan ture. Kan sirriibu yeroo isaan nattoo. Maaliif garuu jala buluun kee maaliif? Nattoo abeetta. Gaafa kaan akkas hin arganne. Guyyaa sa'aatii isaan oola waan ta'eef rooba kee oola waan ta'eef gaafa galchii jala ga'an bulu nattoo. Innaa gaaf tokko bokkaayaan kun gaafa roobuu hoolaan asii marratti ijoolleen asii waccii hangaruu nagaattan bula beetta. Nagaattan rafan ture. Waan jala jirtuuf. Waan jala jiruuf nagaattan rafan ture. Innaa kana booddee. Tole. Wanda baala godhee fadhi rafaa baay'ee natti beekta. Hamma isaan dhiphatan keessaa hamma isaan asii achi wacan keessaa nagaattan bula. Nan yaada yeroo sana intinuma ijoollummaatiin sammuu ijoollummaatiin nan yaada. Waa'ee gaarummaa waaqayyoo nan yaada. Gaa jireenyi keenya irrumaa jala fooyya'aa dhufe gara mana barumsaas galee
barumsa barachuutti ka'e Tole. haayiskuulii yogguun ga'u ministirii fudhee haayiskuulii yogguun ga'u maatiin na barsiisuu hamma dadhabanitti ga'anii Tole. dhugaa sitti himuu fi haana irratti baratta haala sana. Ani nagaa man rafee bula beektaa wanda bu'aadha kun uffadhaa natto'a beektaa. Nagaa man rafee bula ganaman ka'ee argaa akka isaanii akka bokaan roobayyuu ganaman ka'ee argaa. Yeroo sana faaxinoo xinnoo natti dhaga'ama waan gaarummaa waaqayyoo akkaataan itti nama rakkina keessa nama jiraachisu rakkina keessa rakkina malee akka itti jiraatanii yeroo sana ajaa'iba ture. Sunna keessatu jiru haayiskuulii yeroo ga'etti baay'een rakkadhaan ture. Ani waan uffadhu illee hin qabu. Dhugaa sitti himuu fi caamaa Saamu'eel jedhamtu tokko jirti. Koongoo Saamu'eel jedhamtu tokko jirti. Koongoo sana nan baradheen elementariitti. Haayiskuulii gaafa hin ga'e egaa ijoollee garaagaraa walitti dhufa. Ani caamaa hin qabu. Nama naa bitu hin qabu. Uffata immoo dhugaa sitti himuu fi yuunifoormii tokkittiidhaa fi surree tokko hin qaba. Surree kobbaa tokko hin qaba. Yuunifoormii tokko hin barataa ture. Yuunifoormii tokko kan waldaa ittiin dhaqus kan ittiin baradhus yuunifoormii tokko ture. Jira yeroo gaafa sanbataa birrii kennama gaafa dafinoo sanbataa mana barumsaa galtaa deemta waan ta'eef sanbata birrii kennama. Baankoo gaafa birrii qabu naa kennaa gaafa hin qabne akkasumatti akkuma waaqosi godhe ta'ii kanaan jedha. Birrii naa kennu immoo kanas jechuun danda'u akka ammaatti egaa yeroon sun yeroo namaallee tokko miti birrii 20 gaafa naa kennu birrii guddaa naa kenna. Sana fudhee dhaqeetan shiroo koo birrii 2 birrii 3 bitadheetan ijoollee ejjenni walitti dhufnee walitti buufannee akka itti jiraanne turre ulaagaa namni guutuun guutuu kophaa koon deeman yeroo sana ijoolleetti maxxanu sababan hin uffadhu waan ta'eef waanuma hundaan bakka haalli koo gadi bu'aadha waan ta'eef namarraa adda baheen kophaa koon deemaa hiriyaan qabu. Hiriyaan koo yoo ta'e ijoollee wajjin mana kireeffadhee taa'u duwwaa isaan duwwaa wajjin al tokko tokko deema malee qofa jireessan ture. Sunna keessa jira utuu sunna keessa jiru maatirikii fudhe gaafa maatirikii fudhu maatirikiin carraa ta'e na jalaa hafe gaafa na jalaa hafu baay'ee natti dhaga'ame. Taateen kanaan dura ijoollummaa kootti maatiin koo miidhamaa turanis anis miidhamaa tures na keessa dhufe 2003 sana gaa waldaatti nan jajjabaadha. Baruma sanan dibame kennaa faarfannaatiin yeroo sanaa kaasee bakka intiniin sun na keessa jira ture. Maatirikiin na jalaa hafe gaafa maatirikiin na jalaa hafu waaqayyoos na godhee dhiisi kan koo hojjetta deebitee kan koo hojjetta yerootti kan koo hojjettu nan keessee hojjedhe naan jedhee. Kana booda bakka anis abdii maanii waaqoon eeggadhee baay'een gadda garuu baay'een aara maaliif maatiin koo birrii qabaatanii kolleejii nagashuu hin danda'anii irra deebi'ee na barsiisuu hin danda'anii bakka abdii kutadhee waan godhu wallaalee sababa qabxiin na jalaa hafee fi waan sun natti guutamaa dhufe. Rakkinni immoo jira yeroo sanayyuu hojii humnaan hojjedha. Hojii humnaa ijoollee wajjin waan akka daaduu naqadhee waan akka ofii kootiin kontiraata fuudhee kontiraata jedhama gaa akka naannoo keenyaatti buna jala hojjechuun waan tokko tokko soqaan. Sana hojjedheen wayyaa ittiin bitadhan ture saamunaa ittiin bitadhan ture raachi maatiin keenya baay'ee qal'ii turan siin jechuuf hin jedhee. Sun utuu na keessa jiru bakka dibata faarfannaa ergin dibame 2003 ergin dibame 2004 faarfannaa barreessuu jalqabe. Gaafa faarfannaa barreessuu jalqabu faarfannoota baay'ee barreesse kanas duukaa barreesse maaltu natti dhaga'ama nama dhabuu koo akkuma namichi bishaan bukkee ciisaa waggaa 38 ciise suni nama dhabee nama keenya buusuun dhabee sana bakka nama kolleejiitti na ergu nama na barsiisu nama na gargaaru dhabuu kootu na teessise kan jedhamu natti dhaga'ame. Waggaa 2 taa'e ni tuni maqaa mana hundaan neen waggaa 2 taa'e. Waggaa 2 mana taa'etan 2006 deebi'ee mana barumsaa galee. Isa yoo akkatti mana barumsaa galee dandeettiidhaan miti yaaduma waaqooti yeroo kooti bakka hin baratta kaatee barattaa naan jedhee waaqoo na kaasee itti deebi'een baradhee gaafa hin baradhu sagaleen ammasii hin milkooftaa naan jedhe. Bara sana yaadadha 2006 intiraansii maatirikii fudhachuun keenya isa lammataa jechuudha. Jalqabaa 2003 fudhee isa lammataa 2006 fudhe. Gaafa maatirikii fudhu riizaaltiin koo ammas gaarii miti beektaa xiqqaadha.
2.5 fide bara sana 2.5dha rizaaltiin koo. Ammas waggaa darbe immoo 2.7 fudhate. Waggaa darbe immoo bakka nan kufee namman nan kufee humaanii abdataa ture fuma waaqoon eeggaa ture namman nan gaddee. Kana booda qabxii darbiinsaa gaafa dabarsu akkas naan jedhe gaa Waaqayyo karaa namaa. Akkaataa ajaa'ibaan si dabarsa hin dabarta. Hin ceetaan suraatii naan jedha. Garuu akka qabxii waggaa darbeetti kufaadhaan 2.5 tuqaa 7 fakkaata kan ittiin fudhate ijuma isheetiin darbe. Akkaataa ajaa'ibaatiin si dabarsaa Waaqayyo an akka yaadutti 3.7 fidaa 3.8 fidaa 3.9 fidaa yaade malee akka hin qabxii xiqqaa fiduu hin beeku. Akkaataa ajaa'ibaan si dabarsaan garuu walakkaa mana dabarsee bakka sanaan carraa barumsaa argadhee gara yuunivarsiitii galuu ga'e jechuudha. Faarfannaa kana rakkina yeroo sanaa yaadattee barreessitee jechuudha. Eeyyee. Dheerachuun halkanii faarfannaa jedhu kana Rakkina. yeroo sanaatu sitti dhaga'ame jennaani Eeyyee. barreessitee jechuudha. Mee faarfannaa sana keessatti jechooti namatti haaraa ta'an tokko tokko hin jiru. Nama hundumatu dhaggeeffata gaa faarfannaa kee. Kanaaf walaloosaa keessatti sibiila hammeessaa kun irraa gubuu fi jechi jedhu tokko jira. Sibiila hammeessaa jechuun maal jechuudha? Namooti yoo si gaafataniirus ta'e mee ishee kanarraa dubbadhume sibiila hammeessaa jechuun maal jechuudha? Sibiila hammeessaa jechuun akkan jedhutti ani dubbii wanti dubbachuu barbaade iddoo sanatti akka sagalee Waaqayyootti billaatti nuuf fudhe. Yookiin immoo mi'a gatii qabutti nuuf fudhe. Mi'i gatii qabu gaafa lafa taa'u gaafa roobni itti roobee bakkee bulu waan tokko tokko gaafa gatamu walumaa gala gaafa gatamu illi gida'a bakka illi gida'a waa muruu hin danda'u. Kanaaf dirqama qaramuutu barbaachisa. Wanti jechuu barbaade egaa sibiila hammeessaa kun irraa gubde malee inni jedhe kanaaf. Mee xinnoo sagaleedhaan nu jedhiiti walalooma sanarraa ka'e sagaleedhaan jedhime. Nadhii bira gahuuf ilkee dabdabachuun dirqama. Jireenyi mi'aan jireenya hadhaaboo dargama. Warqeen warqummaan ishee erga bidda seentee mirkanoofti. Ilaalamuun dansa obsu laagaa kiristaanaati. Lolee kan immoo hadhuuf na leenjifta malee. Sibiila hammeessaa koo narraa gubda malee. Cakkichatti ciruudhaaf tumteetu naqarta malee na miidhuu miti. Waaw ishee makanan barbaade caakkaa ittiin ciruudhaaf tumtee naqarta malee na balleessuuf miti jechuun sibiilli gaafa ligidaa'uu danda'e waan muru. Anis akkuma sanaa billaa qara qabeessa ta'ee akkanii maccaafuu raameenyaa sanaan mormuu fi na keesse na tumtee naqartee jechuu barbaaddeetu. Tole Waaqayyo si haa eebbisu. Mee gara faarfannaatu tun nufiin dura maal ture hawwiin kee maal hojjechuudhaaf ijoollummaadhaan abjuu ijoollummaan kee maaloodha maaltu si keessa jira ijoollummaa keetiin namni egaa jalqabumaanii maal taata jedhanii yoo ijoollee gaafatan kaan doktariin ta'a jetti kaan paayileetiin ta'a jetti kaan barsiisaan ta'a jetti wama garaa garaa jetti. Mee maal ture abjuun kee dura utuu faarfataan ta'e? Ani ijoollummaadhaan egaa wanti si hawwisiisu waanuma xixiqqoodhaa waan akka taphataa ta'uu sirbituu ta'uu kanamani yeroo jalqabaatiif jechuudha. Sa'aatii isaa waan ta'eef iddoo sa'aatii kaatti gaan sirbita sirba shaakaltaa kuwaasii shaakaltaa waanuma mul'attu waan argamtu shaakaltamni yeroo sanani sirba nawa. Sirba barreessiranii yeroo sana jechuukooti yeroo sana yeroon bakkee jiru. Utuma of beektuyyuu. Utuma of beekuyyuu sirba barreesseen ture. Fudhattee jirtu sirba barreesse. Sirba barreesseen ture. Maaliif nan jaalladha waan ta'eef sagaleedhaan waa jechuu sagaleedhaan ergaa wayii dabarfachuu nan barbaada waan ta'eef nan jaalladha sirba barreesseen ture. Sirba 2-3 tokko barreesseera. Garuu Waaqayyoo gara sakan saatiitti naannessee akkas na godhe malee yaaliin koo sirbituu ta'uu ture. Sirbituu ta'uu ture. Amma garuu naannoftee dhufte faarfataa taate Waaqayyoo dibata faarfannaatiin si argate jechuudha. Tole gaariidha. Mee carraa kanatti fayyadamtee mudannoof muuxannoo keerraa nu hiruudhaaf mee mudannoo qabdaa? Mudannoo qaba. Mudannoo baay'een qaba. Garuu hundaan dubbadhu mudannoon dubbadhu waanuma barbaachisu waan kaasa.
Ani ergini gara ayyaanaatti dhufee hojii waaqayyoo hojjechuu jalqabee mudannoo baay'eetu na mudata. Hojii hafuuraa keessatti jechuuf hin jedhe. Hojii hafuuraa keessatti mudannoo qaba. Hojii foonii keessatti mudannoo qaba garuu wanti irra caalmaa kaasuu barbaadu hojii hafuuraa keessatti mudannoo qaba. Mudannoon qabu immoo ani faarfannaa nan barreessa. Nan tajaajilas cherchiitti. Carraanaa kenname nan cherchiin koo baay'ee carraanaa kennu nan tajaajila cherchii kootti. Carraa dafee surra ba'uu hin qabu. Yeroon isin jedhu carraa tajaajila bakka biraa argachuu hin qabu. Tajaajila waldaa keessatti malee. Tajaajilni tajaajila waldaa keessatti baay'eensa. Yeroo baay'ee faarfannaa nan faarfadha. Faarfannaan koo rikoordii ta'a. Kwaariif nan kenna. Faarfannaan kwaarii kennu. Iddoo garagaraatti faarfatama. Namni walii daddabarsa. Rikoordii isaa namni walii daddabarsa. Faarfannaa dheerachuun arganii jedhu kana namoonni hunduma dhageenye irra faarfannaa kan dhageenye turre kan rikoordii isaa dhageenye turre maal lamaatti hojjetee hin turredha. Faarfannaa sana iddoo worshiippiidhaaf Aaramanaa koo kanaa wajjin yeroo sana cherchima tokko waan tokko keessa waaqeffanna. Biyyumatti rikoordii wajjin goonee turre iddooma shaakalaatti jechuudha. Iddoo shaakala faarfannaa worshiippiitti rikoordii ta'a faarfannaan koo rikoordii ta'a rikoordii isaa goonee namoota hedduu qaba faarfannaa kanatu hin hojjetamin. Gaafa hojjetame iyyuu qaamna faarfannaa kana beekaam dhagayeeraam jedha hundumtu. Maal sin jechuuf hin jedhee faarfannaa kana rikoordii gochuun namiidha. Tokkoffaa namoonni tiriyaa koo ta'anii kanallee dubbachuu isaanii hin tolu garuu hiriyaama koo ta'anii jiru ijoolleen na dura carraa tajaajila argatanii namooti si dura ba'an na dura ba'an jiru faarfannaa rikoordii kanaan deemanii tajaajilu kunillee jira garuu waan nuti dinqisiisaanii narratti ta'e namarratti hin taane sirbituu tokko irratti hin taane yeroon siin jedhu 2013 mudannoo tokko na mudatee ture. Innis faarfannaa ani barreesse kwaarii keessatti ijoollee jira beektaa gara biyyaatti kwaarii giruuppii jabaa tokko dhaabneeti cherchii keessatti isheen beekti. Kwaarii sanaan faarfannaa walitti finna turre walaloo barreessuudhaan namni walaloo barreessu kophaatti kaa'ama namni sagalee itti baasu kophaatti kaa'ama. Namni kadhataa inni intiniidhaan cherchii keessatti qabna turre kwaarii addaa tokko dhaabne jechuudha. Kwaarii sana keessatti faarfannaa bishaata faarfataa turre. Faarfannaan suni barumanii sila siin jedhee faarfannaa koo dheerachuu halkanii barreessisan siin jedhee keessa barreeffame faarfannaa sana barreessatan gara kwaarii kootti geessee kwaariin koo ilaalanii ittiin tajaajillee baay'ee namoonni ittiin fayyadii. Faarfannaa kana ijoolleen kwaariidhaan faarfannu kun immoo yoon immoo feelootti sin faarfatama. Ijoollee wajjin faarfannu kun immoo fuudhanii gara iddoo barumsa dhaqanitti yuunivarsiitii haa ta'u haayiskuulii haa ta'u iddoo dhaqanitti faarfannaa kanan kennu. Gaafa faarfannaan kun kennamu faarfannaa kanaan tajaajilanii rikoordii isaa walii daddabarsu turan. Rikoordiin isaa utuu hin jaallatiin faca'ee jechuudha. Faca'e. Kana booda faarfannaan kunoo nama ta'een hojjetamee ba'e. Miidiyaatti hojjetamee ba'e. Suur sagaleedha moo akkasumatti audio viidiyoodha moo ani miidiyaatti hojjetamee ba'e ani gaafa dhageenye dhugaasitti lafa hin jiru wallaale jechuun baay'ee nama dinqisiisu garuu na dhibeera naani yeroo sanaaf utuun miidiyaa irratti arginu iyyuu naa bilbilanii galgala tokko qaniinsaa yaadadhu guyyaa isaa yaadadhu bilbilanii faarfannaa kee akkas jedhu namaa laatte moo fedha keetiin namaaf iyyamte moo hin gurgurattee nama akkas jedhamutu faarfannaa kana gadhiisee jira. Akkamittiin gadhiifatee gurbaan kun na gaafatan. Maalaa isaa hartuu hin jedheen. Akkasuma dhaanaan jedhan. Si erguu dandeenya iskiriinshuutiidhaan sirkii guddaan qaban yeroo si. Faarfannaa kana hiriyoota kootti ergan. Hiriyoonni koo immoo gibbii kan wajjin gallu jiru. Biyyi badee bakka. Gaafa iskiriinshuutii godhanii natti agarsiisanii
faarfannaan dhugu faarfannaa kooti. Faarfannaan barreessedha. Faarfannaan illee kan kee miti. Tole. Faarfannaan kan kee miti. Garuu immoo faarfannaa karaa koo dhufeedha faarfannaan barreessedha. Tole. Ragaadhaaf immoo ijoollee koo arii kootiitti geessee ilaalchisee faarfannaa kana faarfannee ragoota hedduu jira. Anoo waan hin jedhu sina wallaalee gara itti deebisu sina wallaalee soba ta'a kun jedhee gaafa hin ilaalu immoo dhugaadha. Tole. Kana booda namoonni karaa natti bilbiluutti kaan galgaluma sana reefuma gadhiifama natti bilbiluutti kaan. Akkamittiin gadhiise akkamittiin namni gadhiifate faarfannaa kee kana gaafa naan jedhanii qooqi isaan jijjiiramne walaloon isaan jijjiiramne iddoo illee waliin jijjiirre kan jedhuuf akkuma jalqaban barreessitti jira. Dhugaasitti gadda guddaan gaddee karaa garaagaraa ijoolleen dabalanii na arrabsuutti jalqabanii na arrabsanii isa inni hojjetame irraa isa namoonni na arrabsantu na aarse. Maal gochuun qabaree galgala sana cannaqamaan bulee isheen bakka bu'aa bulte kana booda bakka waan hin godhu sana wallaalee hin cannaqamee maal akka hin jedhu na wallaalee galgala riba malee bulee bakka sababan birrii hin qabnee fi sababan faarfannaa hojjetachuu hin dandeenyee fi sababa humni koo hin dandeenyee fi namni akka irratti godhaadhe gadda guddaan itti dhaga'amee tan nan boo'e dhugaasitti immoo fi hojii kan namaa hojii dhuunfaa wayii hojjedha yeroo sanaa. Hojii sana illee ganama dhaquun dadhabee baay'een boo'ee baay'een gaddee. Istiidiyoon hojjete faarfannaa kana suur sagalee kana akkasuma faarfannaa kana qindeessee istiidiyoon qindeessee gadhiise mee adda baasiiti namuma faarfannaa kana hojjetetu beekamoo akkasuma namni viidiyoo sana waraabellee namni viidiyoo sana suur sagalee sana qindeessellee akka beekumoo hin beekne mee adda baasiiti nutti. Walumaa gala hin beekanii baqa. Mee dhumarratti utuun gara faarfattuu Feben ittiin darbini dhaamsa maalii qabdaa? Dhaamsi hin qabuani namoota akka koo ta'anii fi namoota cheersi irratti faarfannaa taa'anii faarfannaan isaanii rikoordii ta'ee bakka biraa biraa akka hin deemne akka akeekkachiisan hin jedha. Dabalataan immoo ani sagantaa gara fuulduraatti qaba. Sagantaan qabu immoo sagantaa hojii hafuuraa hojjechuudha. Egaa kana hunda kan natti fide rakkoo baajataati. Yeroo jedhu rakkoo humna dhabuudha. Faarfannoota mana muuziqaati. Faarfannoota faarfannaa baay'een kaa'eera. Faarfannaan gosa uumaa haala baajataatiif jecha baay'ee tureera. Tureera dhiyeessumti koollee waggaa lama viidiyoo isa sana hojjechuun koo waggaa lama natti fakkaata. Qeenxee tokkitti hojjedheetan faarfannaa viidiyoo isayyuu namantu rispoonsira ta'e naa hojjete. Faarfannaa dheerachuun halkanii sana. Dheerachuun halkanii isa jedhu. Namatu si hojjechiise. Namannaa hojjechiise. Kanaaf rakkoo baajataa irraan kan ka'een faarfannaa albeema meeqa hojjechuu kan hin danda'u. Akkasitti harka maradhee taa'ee rakkoo buddeenii hin qabu. Rakkoo hin qabu bakka rakkoo hojii wangeelaa adeemsisuu dadhabuu kooti. Namni garaa naa laafee ofiyyamee na wajjin hojii hafuuraa hojjetu yoo jiraate karaa danda'een hamma danda'e namni gargaaree akka miila wangeelaa taanee hojii hafuuraa kana waliin hojjennu nama kana bukkee dhaabbatuun jedhaan. Tolee faarfataa Yoseef Bacarraa istiidiyoo keenyatti argamtee yaada nuu laattee fi maqaa dhaggeeffattoota TV Lattuu akkasumallee qophii yandoo showuutiin guddaa si galateeffannaa. Ulfaadhu Waaqayyo bara kee eebbisu. Tolee geetaatis galateemii guddaa ulfaadhu Waaqayyo bara kee eebbisu. Waaqayyo si eebbisu. Sichi malaan godhaaman kan biraa. Sichi malaan godhaaman kan biraa. Gaati malee tolaana jaalattee. Gaati malee tolaana jaalattee. Egaan kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya akkuma itti fufetti jira nu dhaggeeffachaa jirtu jennee abdii guddaa isinirraa qabna jechuudha. Amma immoo kallattii maanii gara keessummaa kabajaa keenya haadha warraa faarfataa Yoseef Bacarraa kan taate faarfattuu Feben Baqqaleetan isin dabarse jechuudha. Mee maqaa kee fi iddoo irraa dhufte akkasuma iddoo jiraataa jirtu dhaggeeffattoota keenyatti himuudhaan waliin haasaa keenya jalqabnu. Dursaa isiniin galatoomaa jechuun barbaada. Tolee. Ani maqaan koo faarfattuu Feben Baqqaleen jedhama. Kanan dhaladhee guddadhee godina Wallagga Lixaa aanaa Laluu Hassaabii ganda Baarkoo Daalattii jedhamutti. Amma immoo kunoo as magaalaa Naqamtee keessan jiraachaa jira. Tajaajilatti xinnummaa makoo kaasee itti guddachaa manii yoo nagee malee tajaajila har'an jalqabee jechuu hin danda'an. Tolee. Dura utuun kutaa tokkoon galiniyyuu tuun barreessuu dubbisuu waan tokko hin dandeenye akkasumattiin dhaabadheen daa'imman keessaan faarfadhaan ture. Tolee.
Ergasii immoo ergan itti dhufee immoo baay'ee jabaachaa dhufe. Kunoo hamma har'aattis ittuma jira jechuudha. Mee faarfattuu Febeni mee yaadatta bara faarfannaa barreessuu jalqabde akkasuma bara waldaan muuddee faarfannaatti si baaste yaadatta? Na yaadadha. Ani bara 1998 kutaa tokkoffaan galee. Kutaa lammaffaa immoo 1999 utuun baradhu. Gidduutti bara 2000 na dhiisanii maatiin haalumaa jireenya tokkoof jecha mana nu baasan anaa fi obboleetti koo hangafti koo jirti. Bara 2001 barumsatti deebi'ee 2001 tajaajiluun jalqabee. Tajaajilaatti bara 2001 dhufte jechuudha. Mee akkam maatiin kee maatii gooftaa qaban keessatti dhalatte moo akkamiin erga dhalattee gooftaa fudhatte? Ani ittuma dhaladhe. Garuu yeroon itti dhalannee guddanne sanatti maatiin keenya amananiiru garuu baay'eetti maxxananii jiran. Tole. Gara baadiyyaa kanatti jira. Harmooliin waan akka haraqee baasu wanta garaa abboonni dhugaatii waan garaagaraan jira. Ittiin maxxanani malee amananii jiru. Dura baay'ee amananii jiru. Xinnummaa kootti na yaadadha abbaan koo bulchiinsa waldaa keessa ture. Gaggeessaa ture. Harka nu qaqqabatanii yeroo isaan deeman nan beeka. Garuu erga sanaa booda maal akka isaan ta'an hin beeku. Yeroon guddadhee of bareetti immoo hin jiran iddoo sana hin jiran isaanii. Ergasii jiraniire waama tokko irrattitu sodaama baqa rakkinni jira dhukkubni jira waan akkasii irratti gara gooftaatti deebi'aniiru isaan. Gara gooftaatti deebi'anii maatiidhuma gooftaa qaban jechuudha. Mee tole faarfataa Yoosef Bacarraa wajjinii walitti dhufuun keessan hammam ta'a? Mee ishee kana silaa hin dubbanne mee hammam ta'a walitti dhufuun keessan gaa'ela dhaabbachuun keessan dhaggeeffattoota keenyaaf ifa godhe? Isa hojii walitti dhufuun keenya dura akkasumaan wal jaallanna turre hiriyaama turre. Biyyumatti church tokko keessa wajjin tajaajila akkasumatti hiriyaa turre wal jaallanna turre. Inni waggoota baay'ee lakkoofsiseera jechuudha. Daa'imman keessaatu faarfannu gara saafela kan jedhamu jira. Tumeennu barumsa amantii cibsannaa fudhannee achirraa immoo kan gaa'onii kan tajaajilaa barannee eebbifamnee wajjin kwaare tokko keessa faarfachaa turre. Gara saba tajaajilu worshipii waan garaagaraatiin saba tajaajiluuttis maa wajjin dhufne. Ijoolleen nu booddee jiran guddisaa wajjiniin dhufne church keessatti jechuudha. Utuma kanaan jirru bara 2008 jaalala isaa kanaan walitti dhufne jechuudha. Achi inni gara yuunivarsiitii isaa deemee anis utumaan baradhu anis barumsa iddoo biraa deemee achi dhufnee immoo koronaan kunoo bara yeroo koronaan dhufetti ani barumsa koo addaan kutee isa wajjiniin dhufnee tokko taanee jireenya uumannee jiraachaa jirra. Mee tole erga kana jennee ati faarfattuudha sagalee ajaa'ibaallee akkati qabdu nan dhaga'a odeeffannoo akkasiin qaba jechuudha. Mee faarfannaa kanuma Yoosef barreessuu wajjin faarfattamu faarfannaa mataa kee hin qabda? Nan barreessaa sin ture. Garuu akka kan saatitti naannufanaaf jechuun kan saada baqa bareedee baay'atee fi dhufaa fi ani yoon toleen waggaa keessatti tokko lama sadii waan akkasii faan hojjedha. Irra caalaa sagaleedhaan hojjedha. Sagaleedhaan hojjedha. Tole Waaqayyo guddaa si haa eebbisu. Mee dur yeroo gara baadiyyaa irra turte jechuudha. Mee maal hojjechuudhaaf barbaadaa turte? Hawwii akkamiifaa qabda turte? Abjuu maalii si keessa ture? An durii baqaanus duruma fedhiin koo yeroo bilisee baay'een jaalladhan ture durii. Faarfattuu bilisee. Ishee baay'een jaalladha. Ajaa'ibsiifattuu ishee. Ishee baay'een jaalladha. Churchiin keenya keessa TVtu jijjiira beektaa? TV'n jira. Televizyinii. Isheenuu banuu yeroo hundumaa isheenuu amman gubaa angaraa diina koo nan bobeessaa garaa masaanuu koo yeroo isheen jette faarfattu wayyoo min guddadhe akka ishee ta'a jedhee baay'ee manni hawwan ture. Darbee immoo jiranii dastaan sarmuufaa kanaa ilaalan ture. Namoonni isaan gargaaru durbootuma ta'anii sagalee an kan gargaaran jiru miti. Baqqaanis gaafan guddadhu akkuma warra kanaan ta'a kan jedhamu sammuu koo amansiisee man qabadhe man dhufee bakka. Tole. Achi gaafan guddadhu immoo nanabne wanti kuni. Hawwiin keessi faarfannaama ture.
egaani aboon du'aaf jireenya arraba jalaa ba'a akkuma macaafni qulqulluun jedhu waanumatti ofirratti abjoottetu sirratti ta'e jechuudha. Faarfannaadhuma hawwite faarfannaatu sii ta'e jechuudha galma sii ga'e baga gammadde. Mee faarfannaa yeroo jalqabaa fi istiidiyoo dhattee faarfatte yaadatta? Ayye. Na yaadadha faarfannaa isa dursaa istiidiyoo asuma keessaa istiidiyoo tokkotti mucaan dur biyyatti na beeku tokko nama akkan gargaaruu fi dawwalee na waamee ture takka istiidiyoo galee hin beekani. Yeroo jalqabaaf amma istiidiyoo eenyu fadhatte? Jalqaba istiidiyoo galeera jechuufi istiidiyoo Shaaloomin hin galee Shaaloom Nagaasaa. Istiidiyoo isaan galee ni hin beeku garuu akkan dhaqee yeroo sana hin beekan isaanii ana ta'uu koo hin beekan ergasiitu takka istiidiyoo keenya dhuftee taa jedhanii faana gaafatullee malee ergasii ani isaanitti yaadachiisee waggaa kana dhufuun koon jedhe waggaa isaatti hin deebi'ee dhaqe istiidiyoo isaanii. Kan biraanii istiidiyoo galeera jechuuf abii istiidiyoon galee faarfannaa kanuma isaa duukaanii isa gargaaruufan dhaqe. Tolee suma duukaa faarfannaa yeroo jalqabaa fi isaa wajjin hojjettan sana miidiyaa irrattis kan ittiin dhaga'amtanidha faarfannichi. Mee faarfannicha dhaggeeffattoonni keenya akka dhaggeeffatanii fi mee irraa nuu faarfadhu xinnoo ishee. Dheerachuun halkanii bari'uu lafaa hin hambisuu dheebuu koofaniyaa ammaaniif arguutti hin caallisuu dheerachuun halkanii bari'uu lafaa hin hambisuu dheebuu koofaniyaa ammaaniif arguutti hin caallisuu ililleen ciniinsuu boodaaf hin jajjabaadha malee maadaan garaa koona dhukkubaa maleelee ililleen ciniinsuu boodaaf hin jajjabaadha malee maadaan garaa koona dhukkubaa maleelee. Waaw faarfannaa ajaa'ibaat fi faarfannaa yeedaloof walaloo bareedaa qabudha. Mee viidiyoo sana irratti kan argamu waan tokko hin jiraata. Sababa maaliif fayyadamtan? Nama jarkanii baatee kufu, nama qoraan baatee namni kufudha. Mee maalidha maaliif sana fayyadamtanii waan yaadattu nutti himi? Baay'inaan ergama faarfannichaatti ibsuuf jechatu diraamaatikaaliin kun hojjetame. Tole. Faarfannichi akkuma dhaggeeffattu akkuma ilaaltus baay'ee nama haala rakkisaa baay'ee muddamaa jirutu faarfata. Yookiis ittiin kadhachuu ittiin bakka rakkina isaa himachuu waan akkasii ittiin ibsuu barbaanneeti. Kanaaf jennee diraamaatikaalii kana hojjenne. Faarfannichis sababa hojjetameef qaba. Bakka baay'een dinqisiifadha faarfannichas. Jireenya koo fi jireenya maatii koo bakka fuuluma dura bakka keessumatti of ilaalla. Kan akka keenyaas jiru naannoo keenya irra jiru. Isaanillee baay'ee ajaa'ibsiifata faarfannaa kana. Tolee sagantaa keenya gara xumuraatti geessaa jirra egaa mee faarfattuu febene mudannoo qabda yoo ta'e carraa kanatti fayyadamiiti waan irraa baratamu fi muuxannoo kee mee nutti himi amma jalqaba kana mudannoo kee nutti himi. Ani dhuunfaa kootti illee mudannoo baay'een qaba. Garuu erguma isaa wajjin walitti dhufne kaane immoo dhimma faarfannaa hatame sanaa baay'een mudannoo addaadhaan baqqaanaa fi faarfannichi ga'ee yeroo hatametti bakka nama faarfannaa sana hojjete duukaallee wal dhabnee baay'ee wal lollee akkasuma yeroo tasaa duukaa baay'ee wal lollee turre inni baay'ee mudannoo inni raanfachuu hin dandeenye baay'ee mudannoo guddaadha. Waa'ee faarfannaa sanaa gaafa yaadadhus nama dhaggeeffatu mataasaa ofii kollee amma irraatti gurra kootti dhaggeeffachuun jaalladhu. Dursa waan an beekuuf dhaggeeffachuun jaalladhu nama qabullee fidiin jedhaan harkaan fuudha silkisaa fa'aa irraa fuudhee fan dallataan. Bakka na aarsaa waan baay'ee na aarsuu fi dhaggeeffachuu mallee natti hin tolu. Utuu faarfannaan kun hin hojjetameen durayyuu biyyatti akka wal beektanidha. Faarfannaan kun jira ture dura? Jira. Isin arga. Faarfataanuma Yoosef Bacarraatu barreesse jechuudha. Tole gaafa dhageesse maaltu sitti dhaga'ame mee gaafa faarfannaan kun hojjetamee gaafa bahu maaltu sitti dhaga'ame? Faarfannaan kun akka hojjetamaa jirus namarraas hin dhageenye namnis nutti hin himne. Bakka waamta akkasii taa'aa jiras jennee sammuu keenyatti yaadnee iyyuu hin beeknu. Nuti kan argine
erga faarfannichi hojjetamee xumuramee gadhiifame hundumaa fi onlaayinii ta'eeti arginee isayyuu nuun ofii keenyaan argine. Faarfannaan keenya akkas jedhu kun hatamee jira. Situ laateef immoo namni kun eessaa argatee hojjechuu danda'e moo maaf zimmettanii ilaaltanii jedhanii namoonni baay'een nu gaggaafachaa turan. Achi booda isaa jiru ijoolleen hiriyootuma keenya taanee gibbii tokko keessa kan gallu ijoollee nama lama akkastu jiru. An ofii koo harki koo hojii naqabee jira sa'aatii sanatti. Ofii kooti bakkee bee faarfannaa sana buufadhee dhufe ilaaluu hin dandeenye fiigaa dhaqaati faarfannaa kana buusaa fidaa jedheenaan mucaan tokko jira ammallee biyya keessa hin jiru inni deemee dhaqee faarfannaa sana fidee dhufe. Gaafa fidee dhufu nan ilaale gaafa ni ilaalu bakka waan ta'u naan galle bakka akkuma ta'u wallaale kana booda silkiin achirratti barreeffamee jira miti faarfannaa jedhamee silkiin duukaa gadhiifamee jira. Achi silkicha dafeensee fi godhadhee kaardinaa bitaa hidhee chaariitiidhaan gara suuqitti ergadhee kaardinaa bitee gaafa dhufu gaafa dabaluu fi faarfannaa kana abbaa isaa hiyyamsiisteetta moo hin hiyyamsiisne immoo kanuma koo jettee jajabinaan hojjettee naani maal si gashee naan arrabsa. Namni kun baay'ee naan arrabsa naan akka kootti baay'ee mana arrabse jechuma namaan hin jedhama jedhamee yaadamneefa naan jedhee yeroo sanaaf rikoordiillee godhadheen ture. Silkii irratti sagalee isaa waraabaan ture. Silkicha garuu carraamatee na duraa badeera. Yeroo sana qaban ture jechuudha rikoordii isaa. Guyyaa keessaa immoo guyyaan hin dhufa jechuun guyyaamti waaqayyo namaa fidu guyyaan addaa jireenya nama bakka sammuu keenyatti waan amannuu fi teenyee eegaa ture bakka jechuun yeroo itti dhugaa kana himannuufa baay'ee dhugaan kun ukkaamamee tureera. Innaa waa'ee faarfannaa kana gaafa naasa'uu gaafa yaadadhu baay'ee koolna dhukkubsa. Garuu immoo isaanii dhiifama naa godhii nan balleessee wanta kana fuudhuu koo fi dogoggoreera iyyuu ittiin jedhee isa dhiifama kadhateera. Har'a garuu yoo namni maaf akka goote abalu ittiin jedhani kan koodha jedha. Ammas deebisee kanuma koodha jedha. Kanumti baay'ee nama qaanessu nama saalfachiisu miidiyaa uummataa kana bakka miidiyaa uummanni ilaalu kanarratti utuu namni kamiyyuu faarfannaan kun kan isaa kan taane gurra keessaa qabu beeku kan koodha jedha ammas baase. Dhaamsa qabdu carraa kanatti fayyadameeti dhaamsa kee dabarfadha. Dhaamsa kan biraa qabaattan waan dhaamu hin qabu. Akkuma inni sida dubbatee darbe immoo fedhi keenya hojii wangeelaa hojjechuu fi hamma jiraannutti hamma lafarra jirrutti hojjechuuf baay'ee fedha qabna. Dubbateeranis bakka nuun rakkina kan biraa hin qabnu. Garuu faarfannaan jira faarfannaa baay'eetu jira amma albeema hojjechuutti illee faarfannaan jira faarfannaa kana hojjechuuf immoo dirqama bakka baajata malee socho'uun hin danda'amu amma waan tokko gochuuf iyyuu yooma waa farkaa qabaatte waa gochuu dandeessa mitiire yoo akkas ta'e malee socho'uu hin dandeenyu nummoo fi keenya bakka har'uma iyyuu ittiin buluudhaaf malee hojii dhuunfaa keenya hojii kaapitaala guddaa qabu waan qabnu ammoo hojii dhaabbataa waan tokko iyyuu hin qabnu dirqama deeggarsa namaa nu barbaachisa. Kadhannaadhaan isaa ta'u humnaan isaa ta'u qarshiitiin illee haa ta'u utuu namoonni keenya namoonni fedha hojii kanaa hojjechuu qabanii nu bira dhaabbatanii nu gargaaranii baay'ee fedha gootii dhaamsaanii qabuudha jechuudha kun. Tole gara istiidiyoo TV lattuu akkasuma qophii yandoo showuu irratti dhuftanii yaada keessan laachuu keessanii fi maqaa dhaggeeffattoota yandoo showuutiin kabaja guddaa qabdu ulfaadhaa waaqayyo bara keessan eebbisu. Waaqayyo isinis eebbisu. Ulfaadhaa isin eebbisu. Egaan kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenya qophii keenya gara xumuraatti finnee jirra jechuudha. Qophii kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse ani Geetuu Tashoomeeti. Ogeessi kaameraa keenya Simoon Gimbaaruuti. Sagantaa kana fakkaatu walitti deebina hammasitti turtii gaarii. Sagaleetu jira kan nu jajjabeessu ololli diinadhaa karaa nu nabsisu. Argachuudhaaf jirra isa abdachiifame kan gooftaatti amanee na fudhatame. Argachuudhaaf jirra isa abdachiifamne kan gooftaatti amanee na fudhatame.